godinaalee Oromiyaa garagaraatti namoonni humnoota tika mootummaan butamanii achi buuteen dhabaman guyyaa irraa hammaachaa jiraachuun dhagahame. Jiraattonni Oromiyaa 11f odeessa kennan akka himanitti godina Lixa Wallaggaa fi Shawaa Baatti jiraattonni humnoota tika mootummaan butamanii dhabamsiifamaa jiraachuu himuu isaanii oduu keenya gaafa adoolessa 6 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Jiraattonni sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin himamne nu gaafatan odeessa miidiyaa keenyaaf kennaniin Wallaggaa Lixaa aanaalee garagaraa keessatti namoonni humna tika mootummaan qabaman achi buuteen isaanii dhabamaa jiraachuu eeranii turan. Odeeffannoowwan jiraattota Lixa Oromiyaa irraa nugaan keessaa jiraataan godina Wallaggaa Lixaa aanaa Laaloo Assaabii kan ta'e namni maqaan isaa Dassaaleen Tamasgen jedhamu gaafa adoolessa 2 qaamota tika mootummaan magaalaa Innaagoo keessaa qabame kan fudhatame ta'uu himanii turan. Oduu keenya torbaanii kan lamadaati yaa'ii idilee 28ffaa bara hojii lammaffaa mana maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaatti gaafa adoolessa 6 bara 2023 gaggeeffame irratti raawwii baajata bara dabre akka lakkoofsa biyyattii bara 2015 fi baajata haaraa bara 2016 irratti gaafilee miseensonni kaasaniif ministeerri muummee Abiyyi Ahmad deebii kennanii jiru. Dhimmoonni kallattiin diinagdee biyyattii wal qabatanii fi rakkoolee siyaasaa fi nageenya diinagdee biyyattii qucursaa jiran akka xiyyeeffannoo argatan miseensonni kaasu isaanii oduu keenya gaafa adoolessa 6 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Miseensi paarlaamaa obbo Mahammad Qophee rakkoo oomishaa fi daldala jimaa wal qabatee ka'aa ture dhiyeessuun diinagdee biyyaa keessatti bakka guddoo kan qabu jimaan biyyaaf sharafa alaa argamsiisuun sadarkaa lammaffaarra jira jedhan. Uummata Harargeef ammoo bu'uura jireenyaati sochii diinagdee naannawa sanaa keessatti hidda dhiigaa ta'uu ibsu. Haa ta'u malee yeroo dhiyoo as ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawa kanaa daldalli jimaa kootaadhaan akka ta'u qajeelfama gongoraa dabarsuun isaa sochii daldala jimaa irratti miidhaa guddaa akka uume dubbatanii turan. Boodara tarkaanfiin fudhatamus daldalli jimaa bakka isaa duraatti hin deebine kan jedhan namni kun immoo uummata naannichaa rakkoo guddaa keessa galchee jira jedhan. Paartiin badhaadhinaa maqaarra kan dabre biyyaaf badhaadhina fide hin qabu jechuun komii kan dhiyeessan Dr. Dassaalenyi. Itti dabaluunis namni kun inumaa uummata gadadoo fi hiyyummaatti kan galche kufaatii bulchiinsa paartii badhaadhinaa muummicha ministeera Abiyyi Ahmadiin durfamuudha jedhan. Bulchiinsa keessanii fi paartiin keessan kufe kanaaf furmaanni maali kora biyyaaf fala barbaadu atattamaan hundaa'e rakkoo biyya kanaaf birmachuun hin wajuu jechuunis gaafatanii turan. Oduu keenya torbaanii kan biraatiin hanqina xaa'oo fi daldalli seeraan alaa gama kanaan mul'atu oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bultootaa balaadhaaf saaxilaa jiraachuun himame. Naannoo Oromiyaatti hir'inni xaa'oo jiraachuu qonnaan bultootaa fi waldaaleen qonnaan bultootaa ibsuu isaanii oduu keenya gaafa adoolessa 7 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Qonnaan bulaan godina Harargee ba'aa magaalaa Harar obbo Sheeka Aliyyi Maammadee xaa'oon araddaa qonnaan bultoota aanaa isaaniitti kan hin argamne waan ta'eef xaa'oo barbaacha aanaalee dhiyeenya jiran kan akka aanaa Kombolchaatti imalanii barbaadaa jiraachuu eeruudhaan xaa'oon dhabamuun hojii qonnaa naannichaatti gufuu ta'uu ibsanii turan. Kana malees xaa'oon jiruus kan kennamu qonnaan bultoota miseensa araddaa qonnaan bultootaa ta'an qofaaf kootaadhaan waan ta'eef maqaa namoota biraatiin bitachuuf yaalii taasisaa jiraachuu ibsuun midhaan naannoo isaaniitti faca'u xaa'oo garmalee kan barbaadu waan ta'eef xaa'oo malee facaasuun oomisha waan hin kennineef kasaaraadha jedhanii turan. Lammiileen sababa dhabamuu nageenyaatiin aanaa kiiramuu keessaa buqqa'uun aanaa giddaa ayyaanaa mana namaa jala jiraachaa jiran dhibee daddabraan hubamaa jiraachuu himatan. Namni biyyoof yaada kennan tokko akka jedhanitti lammiileen sababa rakkoo nageenyaatiin aanaa kiiramuu irraa buqqa'uun aanaa giddaa ayyaanaa keessa qubatan hedduun dhibee busaan hubamaa jiraachuu himuu isaanii oduu keenya gaafa adoolessa 5 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Rakkoo nageenyaa naannicha keessatti irra deddeebiin mul'ataa ture hordofee tajaajilli fayyaa aanaa kiiramuu gandoota 4 keessatti kennamaa ture erga addaan cite waggaa 2 dabruu himanii turan. Yeroo ammaa kanas dhibeen kun lubbuu namoota hedduu galaafachaa jiraachuu eeruudhaan keessumattuu daa'immanii fi haadholee irratti hubaatii guddaa geessisaa akka jirus kaasanii jiru. Daangeffamuun karaa fi hanqinni qorichaa dhibeen kun saffisaan akka babal'atu godhaa jira kan jedhan namni kun rakkoon kun immoo hawaasa buqqee iddoo tokkotti walitti qabamee jiraatuuf rakkina guddaadha jedhu. Oduu keenya torbaanii kan biraatiin hojjettoonni warshaa sukkaraa Fincaa'aa 10,000 ol ta'an sababa miindaan isaanii addaan citeef rakkoof saaxilamuu himan. Warshaan sukkaraa Fincaa'aa ji'oota 2 dabraniif hojjettoota isaaf miindaa osoo hin kafalin dabruu isaarraa kan ka'e hojjettoonni warshichaa sababa harkifannaa miindaan rakkachaa jiraachuu himachuu isaanii oduu keenya gaafa adoolessa 4 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Warshaan sukkaraa kun hojjettoota waliigalaa 10,000 kan qabu yoo ta'u kana keessaa namoonni 2,000 hojjettoota dhaabbataadha. Hojjetaan warshaa sukkaraa maqaan
isaa akka hin ibsamne gaafate tokko akka himetti hojjettoonni warshicha keessatti qacaramanii jiran sababa harkifannaa mindaatiin rakkachaa jiru jedhanii turan. Itti dabaluunis hojjettoonni warshichaa xaafii, zeetii, qamadii fi wantoota bu'uuraa maatii isaanii sooru biraa bitachuu dadhabaa jiru jedhe. Oduu keenya torbaanii kan biraatiin jiraattonni godina Gujii aanaa urgaa daandii diillaa kaasee haroo waaccoo akkasumas bulchiinsa magaalaa Shaakisoo geessu hammaachuu isaatiin rakkoo hamaaf saaxilamuu komachuun himatan. Waajjirri sabquunnamtii aanaa urgaa akka jedhetti daandiin bara mootummaa dargii keessa konkolaataa xixiqqaaf hojjetame caccabuun isaanii hawaasa rakkoof saaxiluu himanii turan. Godina Gujii baatti aanaan Shaakisoo madda albuudota adda addaa fi bunaa yommuu taatu aanaan urgaa buna qulqulluu sadarkaa biyyaatti beekamtii horate oomishuun adda dureedha. Akka ibsa waajjirichaatti daandiin aanaalee kanneen wal qunnamsiisuu fi gara diillaatti geessu bara mootummaa dargii keessa konkolaataa xixiqqaaf hojjetame caccabuun hanga har'aatti osoo hin haaromfamin jira jedhan. Oduu keenya torbaanii kan biraatiin godina Harargee aanaa Giraa keessatti hidhaa saamichaa fi dararaan qaamolee mootummaan raawwatamu hammaachuun gabaafame. Jiraattonni Oromiyaa 11 yaada kennan akka jaanitti uummata ifii isaatiif gargaarsa barbaadu kanneen hojii humnaa hojjechuun ficaa yookiin daakuu kiiloon bitee ijoolleef galchuu irratti saamichi daangaa hin qabne qaamolee mootummaan raawwatamaa jiraachuu himachuu isaanii oduu keenya gaafa adoolessa torbaa keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Aanicha keessatti sababa garaagaraatiin uummata waggootaaf rakkina jabaa keessummeessaa jiru irraa maallaqa, midhaan nyaataa fi wantoota adda addaa saamaa kan turan yommuu ta'u ammas maqaa kitaaba Abiyyi barreesse bitaa jedhuun saamichi raawwatamaa jira jedhan. Akka namni kun jedhutti qaamoleen mootummaa uummata saamuuf jecha guyyaa guyyaan sababa adda addaa kan dhiyeessan yommuu ta'u torbaanota kanneen keessaas dirqamaan kitaaba Abiyyi barreesse bitaa jedhanii hawaasa rakkisaa jiraachuu himanii turan. Qondaallee Abaaboo Gameessi obbo Kenneessaa Ayyaanaa hospitaala duraan itti yaalamaa turan irraa gara hospitaala olaanaatti riiferiin barreeffamuufiin himame. Qondaalota Abaaboo jaan bakka tokkotti hidhamanii jiran keessaa kanneen kanaan dura haala fayyaa isaanii yaaddeessaa hin ture dabalatee warreen duraan dhukkubsachaa turan keessaa namoonni muraasni hospitaala geeffamanii akka turan maddeen Oromiyaa 11tti himuu isaanii oduu keenya gaafa adoolessa 6 keessatti gabaasnee turre. Obbo Kenneessaa Ayyaanaa dhibamee hospitaala seensifamuusaa kan ibsan maddeen keenya obbo Lammii Beenyaas namootaan deeggaramee gara mana yaalaa seensisuu simanii turan. Itti gaafatamaan qunnamtii hawaasa Abaaboo obbo Lammii Gammachuu odeeffannoon kun dhugaatoo ibsuun obbo Kenneessaa Ayyaanaa haalli dhukkuba isaanii baay'ee waan itti jabaateef gara hospitaala olaanaatti riiferiin barreeffameefii jira jedhan. Sababa poolisiin hayyama yaalamuu isaan dhorkuuf dawaa fi yaala fayyaa ga'aa ta'e walitti fufinsaan argachaa hin jiru kan jedhan obbo Lammiin sababa kanaaf jecha dhibeen isaanii daran itti hammaachaa jiraachuu dubbatanii turan. Oduu keenya torbaanii kan biraatiin filoraayidiin bishaan keessatti argamu lammiilee Itoophiyaa miliyoona 3.5 ol ta'an balaadhaaf saaxilee jiraachuun gabaafame. Gabaasni odiitii muummicha ministeeraaf dhiyaate akka ibsetti mootummaan Itoophiyaa hamma keemikaala filooraayidii bishaan keessaa kan lammiilee Itoophiyaa miliyoonaan lakkaaman irratti miidhaa geessisaa jiru hir'isuuf tattaaffiin godhe milkaa'uu dhabuu himuu isaanii oduu keenya gaafa adoolessa 3 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasni kun akka agarsiisutti bishaan keemikaala filooraayidii baay'ee qabu naannolee 3 Oromiyaa, Affaarii fi naannoo sabaa fi sablammoota uummattoota kibbaa keessatti iddoowwan hedduu irratti dhiibbaa guddaa akka qabus ibsamee ture. Bishaan dhugaatii keessatti filoraayidiin galmalee baay'achuun balaa fayyaa hamaa ilkaanii fi lafee namaa irratti akka fidu qorannoon ni mul'isa. Oduu keenya torbaanii kan xumuraatiin sagantaa nyaataa addunyaa fi USAID'n gargaarsa nyaataa Itoophiyaa keessatti addaan kutuun isaanii marartii namoomaas ta'e safuus miti jedhame. Dhaabbanni gargaarsa namoomaa Kartaas Internaashinaal jedhamu namoota gargaarsa argachuuf mirga qabaniif raabsiin gargaarsa nyaataa hatattamaa akka eegalu dhaabbilee gargaarsa namoomaa USAID fi sagantaa nyaataa addunyaa gaafachuu isaa oduu keenya gaafa adoolessa 4 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Torbeewwan dabran keessa sababa hanqina nyaataatiin kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti beelaan lubbuun namoota dhibbaan lakkaa'amanii dabree ture. Gargaarsa nyaataa keessatti hannaa fi malaammaltummaan obsamuu hin qabu. Namoonni itti gaafatamummaa qabanii seeratti dhiyaachuu qabanii jedhanii turan.